Maqaan koo Rakkaayiftamaa jedhama. Godina Jimmaa aanaa fi Gimoottan dhaladhe. Qeerroo bilisummaa Oromoo aanaa fi Gimoo jiran bakka bu'ee waajjira adda bilisummaa uummata Oromoo godina Jimmaatti baname dhufee gammachuu isaa irratti argamuu kootiif 83 hanga 80 torbaa abbootiin keenya itti wareegaman kaayoo tana utuun sharafin addi bilisummaa uummata Oromoo gaafa dhufu jaaldaa Odibsaa Sigimoo Gaatiraa jedhee waggaa dheeraaf utuun hin dagatin waan nu yaadateef anis isaa wajjiniin kaayoo abbaa keenyaa kaleessaa galmaan hangaa jedheen qophii qabee jira. Dheeraaf adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin nu mararfataan taat deeggaraan taat miseensi taat dhokaata keessa turre. Haa ta'u malee kaleessanni nu baanee hiriira baanee fuulduree maaliyyuu dhaabannee meeshaa kamii dhaabannee jenne sun kana isaa dhatti jedhamu kana miti. Kanatti dabalatee godina Jimmaatti dhaladhee utumaan godina Jimmaa jiru jechuudha. Rakkoo Wallaggaa lixaa fi Gujii jiru na yaaddessa. Ani addas taanaan boris taanaan Jimmaan ta'e bilisoomurra Wallaggaan ta'e wajjin garboomee wajjin du'uun maratan. Qeerroo Oromoo guutuu jiranuufis aangoon Minilikiin irra mure armaa dhergii keenyaa mure irkaan ba'e. Tigireeta diinagdeen nu cabse irkaan ba'e. Uummata keenyaan adda baanee bilisoomuun barbaannu. Maqaan koo Naannituu Kaliil kan hin dhaladhee godina Jimmaa aanaa Limuu Gossaa ganda Dangaajjaa Soolee jedhamu keessaan dhufe. Kan hin jechuu barbaadu ergaan dabarfadhuu gabaabaadha. Haa ta'u malee yeroonis har'a kanatti wal argineef walitti gammannee as jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo banannee godina Jimmaa keessatti akkuma duris qabsaa qabna har'as ni qabna. Garuu immoo qabsoo kana keessatti kanan uummata kootii dabarsuu barbaadu kan Oromiyaa guutuu keessatti tokkoon isaa wal amanuudha. Ituu miilarraa hin buqqifatin mataarraa buqqisuun hin danda'amu. Sababa saniifi isa miilaa isa of keessaa lagaa baafnaan yoo abbaa ta'e illee yoo haadha ta'e illee dhugaa dhoksuu dhiisanii waan jiru ifatti baasuudhaan bilisummaan hin dhufaa. Isa of keessaa diina buqqifnaan kana laa dhimmoona. Isa diinaatti qabsiisnee biraa galla kan walii keenya walitti qabsiisuun ulfaateera. Walitti qabsiisnee walirraa dhaamsuun hin ulfaata waan ta'eef har'as borustuun jedhin Oromoon bakka kamiyyuu jiru. Dhaabni isaa jijjiiramaa miti. Bara kan wayyaanee hundi isaa jijjiiramee jiru. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa gonkumaa maqaa biraa ofirraa hin qabu. Dhaabni keenya dhaaba dhaabbataadha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa galtuu miti, gantuu miti, maxxantuu miti. Dhaabni keenya akkuma jirutti ta'ee uummanni keenya haala duritti ture haala gaarii keessas nu turre har'as haala gaarii keessan jirru omaan jedhu alhamdulillah jenna. Galanni kan waaqa guddaa ta'u uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Dhala isaa barsiisuu akkamiin barsiisaa karaa barsiifatee mirga isaa kan falmatu yoo barate abbaa biyyummaa isaa kan falmatu yoo barate waan ta'eef har'a barsuun jedhin uummanni Oromoo dhala isaa barsiisuudha. Walii wal qooduu lagaa wal qooduu kaleessa qoodaaranii har'asitti jiranii garuu immoo kaayyoo waggaa 100 hin baratan jedhanillee nu har'a geenyerra waan ta'eef barnoota isaas barataa inni hafes barachuu qaba. Inni jirus immoo kummaa inni seenaan abbootii irra jira waan ta'eef dhalatti maa dhala barsiisaa nu qabsaa hin qabna godinni Jimmaa tokko lama jenneellee eeruu ni dandeenya. Kan akka Misbaa'oo jiru Ali Abduqaadir Qaadii jira. Danuun isaanii jira Maammas isaanii jira Dagaadeen ooni jiranii Sigimoo kana zallaqaa Sigimoo deemaa seenaa gaggaafadhaa warri Jimmaa amaanaa kanatti niin jedhu anis Jimmumaa gaafa lafa biraatii ijoolleen qabsaa'ota qabanii kana qaban nu mataa gadi qabachuu qabnu nus qabsaa'aa qabna waan ta'eef dhala keenya seenaa barsiisaan jedha si dabarsaa horaa bulaa deebanaan. Maqaan koo Isaa Qabbaarayyaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magaalaa Limuu Shaayitii. Akkuma beekamu qabsoo dirree qabsoo irra turre arras hin qabsoofna hanga walabummaa fi bilisummaan Oromoo hin dhugaan mirkanaa'utti qabsoodhaaf boodatti hin deebinu. Haqaaf qabsoofna haqaa qabsaa immoo rabbi teegaa dhugaa duukaa rabbitu jira. Oromoo taanee dhalannee nafxanyaa taanee hin jiraannu. Ergaan koo inni guddaan Oromoo nuti kan nu dhalannee Oromoo taanee dhalannee biyya abbaa keenyaa biyya Oromoo irratti malee Itoophiyaa dulloomtuu ijaaruu fi kaayyoo sirna dulloomaa durii sirna kufaa fuunee Oromoo irratti fuunee kan nu Oromoo cunqurfamaa sossobnuuf tokkollee hin jiru. Nuti haga walabummaaf dhugaaniif bilisummaan haqaa ijaarame Oromiyaan alaabaa ofii alaabaa adda bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaa Elemoo Qilxuu Abishee Garbaa Bakar Waaree Agarii Tulluu Useen Bunee fi Ajeedamsaa Addoo Eebbisaa Addunyaa
dhumiitii Wallaggarraa Gujiirraa akkasumas akka dhaabbatu jira akka Oromootti ergaa guddaadha kana hin dagannu horaa bulaa galatoomaa injifannoon kan uummata Oromooti. Ahmad Abbaa Bulguu Abbaa Joobir hin jedhamu Jimma yaloonni koo sakkaa coqorsaa ganda yaaloo jedhamtu keessa amma wanta gabaabinaan isin ibsu barbaade jaluu isin haasofsiisuun waan namni qabutu gaafa ABO'n biyya keenya kana keessa ari'amu nazirii rabbii nazara hin qaba. Naziriinan rabbii nazara maal seetaa tokko gaafa ABO'n deebitee biyya keenya keessa hojjettu sujuudii tokko hin bu'a. Gaafa jarri waajjira banattu sujuudii tokko hin bu'a. Gaafa jarri moote sujuudii sadiinan xumuran jedhee. Kan inni dhaladhee aanaa gommaati. Kan inni dhufe aanaa gommaarraa kan dhufe. Duraan dursee sagantaa lammataa kanarratti akkas faayamee wal arguu keenyaaf hedduu galatoomaan jedha. Yaa'u ergaananii dabarfachuu barbaadu. Walaba taanee dhalannee gabroomnee jiraachuu hinumaayyuu hin dandeenyu. Utuu waan kijibatee jaallan qabsoo Oromootiif wareegaman hundi isaanii ittiin du'an ture. Amma kanaaf immoo qabsoon Oromoo erga dhugaa ta'eef erga mirkaneeffannee hamma abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannutti qabsoon Oromoo akka inni daqiiqaa tokkoof illee hin dhaabanne qeerroon Oromoo kana hin beekas ni mirkaneessinas. Eeyyeen baga walagarran isiniin jechuu barbaada. Akka dabalataatti immoo ergaanan dabarfachuu barbaadu. Komaand poostiin Wallaggarra jiru komaand poostiin Gujiirra jiru akka nuuf ka'u itti ciccinee qabsaa'uu qabnaan jedha. Itti ciccinee jarrinis lammiidha nutis lammiidha. Jimma bilisummaa bee Wallagga gabroomuun hinumaayyuu yaadamuuf akka jarri nuuf bilisoomaniif nuufis hin qabsoomnaa itti jirra. Bilisummaan uummata Oromoo fuulduratti haa ta'u.